Hello and welcome back to my YouTube channel. If you are new for this YouTube channel, I'm Lammy from Lammy YouTube, and in this tutorial, I'm going to teach you Emerging Technology Chapter 3, which is called Artificial Intelligence. Jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootuu warra nambeeffanee lammiidha. Lammishootuu biraati egaan akkuma beekamu yeroo darbe keessatti Emerging Technology kanarratti yookiin immoo Introduction to Emerging Technology kanarratti viidiyoo hedduu isin jedheen ture. Isaanis inni tokkoffaan course outline Emerging Technology irratti jedheera. Akkasumas chapter 1 Emerging Technology irratti viidiyoo isin hojjedheen ture. Akkasumas sample question and answer chapter 1 irratti isin hojjedheen ture. Akkasumas chapter 2 part 1 fi part 2 lamatti reen isin hojjedheen ture yookiin immoo tutorial isin hojjedheen ture jechuudha. Yoo viidiyoo sana ilaalle yookiin immoo suur-sagalee sana ilaalle lammishootuu bikkee seentanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Yookiin immoo description viidiyoo kana keessa sii kaawwante description viidiyoo kana keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Paartii kanaan immoo yookiin immoo kutaa har'aa kanaan immoo Emerging Technology Chapter 3 yookiin immoo Artificial Intelligence kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaan Chapter 3 kun yookiin immoo Artificial Intelligence kun bal'aa waan ta'eef yookiin immoo baay'ee guddaa waan ta'eef kutaa sadiitti hiree qoodee isin dhiyeessuun barbaada jechuudha. Kanaaf innichi kun yookiin immoo suur-sagaleen kun yookiin immoo tutorialiin kun Artificial Intelligence part 1 jechuudha. Part 2 part 3 illee yeroo dhiyoo keetti hojjedheen postinii godha waan ta'eef akka obsaan eegdan jechuun barbaada. Gaafan viidiyoo sana hojjedhee as description viidiyoo kana jala sanii waan ta'eef asumaan illee seentanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Yookiin immoo akka gaafa viidiyoon sun gadhiifamu notification isin qaqqabuuf yookiin immoo viidiyoon lammishootuu birraa gadhiifamu hundi akka jalqaba isin bira ga'uu barbaadan immoo lammishootuu kana subscribe gochuutiin akkasumas immoo erga subscribe gootanii mallattoon bilbilaa jirti yookiin immoo mallattoon beelii jirti mallattoo bilbilaa sanatti buutanii all kan jedhu jira. Oolii sana gaafa filattanii viidiyoon YouTube channel kanarraa gadhiifamu hundi jalqaba dhufee isin bira gaha jechuudha. Haala kanaan viidiyoo hafan yookiin immoo viidiyoo Emerging Technology kanarratti an isin hojjechaa jiru kanneen hafan illee haala kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha. So let me open the PowerPoint and let us learn together. And these are learning content or the topic to be covered in this chapter. So we'll start by saying introduction to artificial intelligence. Under this introduction to artificial intelligence, we'll see what's artificial intelligence, which means we'll see definition of artificial intelligence. We'll see history of artificial intelligence from the birth date of artificial intelligence to current time, and we'll see also the level of artificial intelligence. We have 7 levels of artificial intelligences. We will see these levels of artificial intelligence. We'll see also types of artificial intelligences. We have different type of artificial intelligence based on capabilities and based on functionality. So we'll see these types of artificial intelligence separately, and we'll see also advantages and disadvantages of artificial intelligence. As we know, every technology has its own advantages and disadvantages. The same is true here for artificial intelligence, which means artificial intelligence also have advantages and disadvantages. So we'll see the advantage and disadvantage of artificial intelligence. Then we'll see also how human being think. Under this one, we'll see mapping human thinking to artificial intelligence components, which means if we know how our brain works or how human being thinks, so we can easily map the way of human thinking to the computer system. So we learn how human being thinks and how the human thinking is mapped to computer thinking or the computer systems. Then we'll see also influencer of artificial intelligence. There are so many influencers which takes of artificial intelligence to the next level. Some of them are big data, data sciences, different microchips, and the cloud computing are some of the influencers of artificial intelligence. So we'll see these influencers of artificial intelligence under this chapter. Next to that, we'll see also application of artificial intelligence. This artificial intelligence can be applied to every area in our life. So we'll see the application of artificial intelligence in agriculture, in education, in entertainment, in gaming, in marketing, and so on. Next to that, we'll see also artificial intelligence tools and platforms. There are so many artificial intelligence tools and platforms. So these are some of the topics which can be discussed under these chapters or within this
this video. Kana jechuun chapter kana keessatti waa'ee artificial intelligence baranna. Kanaafu introduction to artificial intelligence irraa eegalla. Introduction to artificial intelligence irraa eegalla. As jalatti maal laalla? Definition artificial intelligence ilaalla yookiin immoo hiika artificial intelligence ilaalla. Akkasumas immoo history of artificial intelligence seenaan isaa eessaa ka'ee eessa akka gahe bara kam akka eegale eessatti akka eegalee fi baroota darban keessa artificial intelligence sadarkaa maalirra ture har'a ammoo maalirra jira kan jedhu ilaalla jechuudha. Itti aansee level of artificial intelligence ilaalla. Artificial intelligence kun levelii 7 qaba. Levelii 7 isaa kana ni ilaalla jechuudha yookiin immoo stage artificial intelligence ilaalla. Akkasumas artificial intelligence kun type yookiin gosa adda addaatu jira. Based on functionality yookiin immoo hojjetu irratti hundaa'ee artificial intelligence bakka baay'eetti qoodama. Akkasumas immoo capability yookiin dandeettii irratti hundaa'ee artificial intelligence categorizing ta'a. Kanaafuu gosa kana ni ilaalla jechuudha. Itti aansee advantages and disadvantages of artificial intelligence jedha. Kana jechuun faayidaa fi miidhaa artificial intelligence ilaalla. Akkuma beekamu teknooloojiin kamuu akkuma faayidaa qabu miidhaas ni qaba. Kun artificial intelligence keessatti sirriidha jechuudha. Kana jechuun artificial intelligence akkuma faayidaa qabu miidhaallee ni qaba. Kanaafuu faayidaa artificial intelligence akkasumas immoo miidhaan artificial intelligence nurra geessu illee ilaalla jechuudha. Itti aansee how human thinks jedha. Kana jechuun akkamittiin akka namni yaadu ilaalla jechuudha. Kana jechuun akkamitti akka namni yaadu, akkamitti akka namni waa tokko baratu, akkamitti akka namni waan tokko problem way solve godhu yoo barre, akkamitti akka namni problem solve godhu kana akkamitti akka namni waa baratu sana yookiin immoo akkamitti akka namni waa yaadu sana maal gochuu dandeenya jechuudha. Computerattis maap gochuu dandeenya yookiin immoo akka computerris dandeettii sana qabatu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka namni yaadu yoo barre computer akka nama yaaduu danda'u yookiin immoo computer akka nama waa hojjechuu danda'u hojjechuu waan dandeenyuu fi waa'ee kanaalee ni baranna jechuudha. Itti aansee waa'ee influencer of artificial intelligence ilaalla. Kana jechuun artificial intelligence kana warri dhiibbaa godhan yookiin immoo warri artificial intelligence kana sadarkaa xaalutti warri fuudhan yookiin immoo jiraachuu artificial intelligence kanaaf warri lafee dugdaa ta'anii kanneen akka big data, data science, cloud computing fi kanneen kana fakkaatan hin jiru. Kanaafuu isaanii ilaalla jechuudha. Itti aansee application of artificial intelligence jedha. Kana jechuun artificial intelligence kuni area baay'ee irratti yookiin immoo area hundarratti apply ta'a jechuu ni dandeenya. Kanaafuu application artificial intelligence kana akkamittiin fi eessatti akka inni apply ta'u ni ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo tools and platform of artificial intelligence jedha. Kana jechuun artificial intelligence kuni toolii baay'ee akkasumas immoo platformii baay'ee fayyadama yookiin immoo qaba. Kanaafuu toolota yookiin immoo platformota artificial intelligence kallee chapter kana keessatti ilaalla jechuudha. After the end of this chapter, you or the viewer of this video should know or explain what is artificial intelligence, describe the era of artificial intelligence, explains the types and the approaches of artificial intelligence, describes application of artificial intelligence in healthy agriculture, in business, in game, in education, and so on. And able to list the factors that influenced the advancement of artificial intelligence in the recent year, understand the relationship between human way of thinking and the computer way of thinking, and identify artificial intelligence research focus area, and able to identify the real world application of artificial intelligence and some tools and platform of artificial intelligence. Kanaaf gabaabumatti barattoonni yookiin immoo namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii dhuma viidiyoo kanatti yookiin immoo dhuma chaaptarii kanatti warreen kana beekuun sinirraa eegama jechuudha. Kanaafuu seeraan hordofaa jechuun barbaada. And when I come to definition of artificial intelligence comes from two words, the artificial and intelligence. So when we see artificial or when we say artificial, it is man-made or it is synthetic. And when we see intelligence, intelligence means thinking power or ability to learn or solve problems, which means a machine or a device or a computer system which able to learn, which able to solve a problem is called intelligence or intelligent system. So artificial intelligence is man-made man-made thinking power, which means something that is made by human beings, and if able to think, able to solve problem, and able to learn from the environment and from the experiences, we can call as artificial intelligence. Kana jechuun artificial intelligence kuni word lamarraa dhufe, isaanis artificial kan jedhuu fi intelligence kan jedhurraa dhufe. Artificial jechuun man-made yookiin immoo nam-tolchee jechuudha. Intelligence jechuun immoo kan dandeettii waa yaaduu qabu, dandeettii waa barachuu kan qabu, akkasumas immoo kan waa solve gochuu danda'u yookiin immoo kan rakkoo furuu danda'u maal jenna jechuudha? Intelligence jenna yookiin immoo intelligent jenna jechuudha. Kanaafuu intelligence fi artificial kana yoo walitti finne maal jechuudha?
device yookiin immoo computer system namaan uumame yookiin immoo harka namaan hojjetame kan maal gochuu danda'u jechuudha, kan yaaduu danda'u, kan waa barachuu danda'u, kan problemii solve gochuu danda'u, kan waa reason gochuu danda'u maal jennee waamna jechuudha, artificial intelligence jennee waamna jechuudha. So we can define artificial intelligence as a branch of computer science by which we can create intelligent machine which can behave like a human and think like human and able to make a decision like human beings. Artificial intelligence is a branch of computer science in which its main goal is to create intelligent systems or intelligent machines which can behave like human beings. Kana jechuun artificial intelligence kun branch computer science ta'eeti kaayyoon isaa maal jechuudha, intelligent machine yookiin immoo maashinii waa barachuu danda'u, maashinii waa hojjechuu danda'u, maashinii problem solve gochuu danda'u yookiin immoo device yookiin sistema yaaduu danda'u hojjechuudha jechuudha. Akkamitti akka namaatti kan waa hojjechuu danda'u hojjechuudha jechuudha kaayyoon artificial intelligence kuni. Intelligence is ability to acquire and apply knowledge. When you say intelligence, it's ability to acquire a knowledge from the environment or acquire knowledge from the experience and apply that knowledge. And this knowledge is information acquired through experience. And this experience is a knowledge gained through exposure or training. So when we sum up these three things together, we can get artificial intelligence. Kana jechuuni intelligent jechuun yookiin immoo intelligent jechuun dandeettii waa acquire godhuu yookiin immoo dandeettii waa barachuu kan qabu, akkasumas immoo kan immoo waan baratan immoo apply godhuu yookiin immoo beekumsa apply godhee rakkoo tokko furuu danda'u intelligence jennee waamna jechuudha. Knowledge yookiin immoo beekumsa gaafa jennu immoo information maalirraa argame jechuudha. Information muuxannoo irraa argame yookiin immoo experience irraa argame immoo maal jenna jechuudha, beekumsa yookiin immoo knowledge jenna jechuudha. Experience kun immoo beekumsa karaa trainingii yookiin immoo karaa shaakaluu argannedha jechuudha. Kanaaf experience karaa shaakaluu argama yookiin immoo karaa trainingii argama. Knowledge immoo kan argamu experience tiinidha. Kanaafuu kan sadan yoo walitti combine goone yookiin immoo walitti hiine maal ta'a jechuudha, artificial intelligence jedhu nuu kenna jechuudha. And the next one is intelligence is composed of what? Intelligence is composed of reasoning, learning, problem solving, perception, and linguistic intelligence, which means when we say intelligence is composed of reasoning, for example, if one system can able to debate or negotiate with human beings or with another intelligent system or with another computer system or with another machines, we can say that systems is intelligent or that machine is intelligent. Kana jechuun maashiniin tokko yookiin immoo devicein tokko yookiin immoo computer systemin tokko intelligent dha jechuu fi maal qabaachuu qaba, reasonii gochuu danda'uu qaba jechuudha. Reasoningii gaafa jennu kan nama faana waa falmuu ta'uu danda'a yookiin immoo kan nama faana walii galuu ta'uu danda'a, kan waata reason out godhu ta'uu danda'a jechuudha. Kana gochuu danda'a taanaani waan sana yookiin immoo computer systemii sana maal jechuu danda'a jechuudha, intelligent jennee waamuu danda'a jechuudha. The next component of intelligence is learning, which means if one systems or computer systems able to learn this as human beings from the environments and from the previous experiences for doing something or for solving some problems, we can say that systems or that machine is intelligent. Kana jechuun systemni tokko yookiin immoo computer systemin tokko akkuma namaa barachuu ni danda'a yoo ta'e environment isaarraati yookiin naannoo isaarraati, akkasumas immoo data duraan kennameef irraati barachuu danda'a yoo ta'e maal jechuu danda'a jechuudha, intelligent jechuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni gaafa dhalattu waa tokko illee hin beektu, kan isheen waa barachaa deemtu eessarraati jechuudha, kan isheen waa barattu naannoo ishee irraati jechuudha. Warra ishee gaafachuutiin, haadha ishee, abbaa ishee gaafachuutiin, ollaarraa naannoo irraa baratti, afaan isaa ta'uu, aadaa isaa ta'uu, waan kamuu naannoo irraa baratti jechuudha yookiin immoo maatii irraa baratti jechuudha. Akkuma kana maashiniin yookiin immoo intelligent device onni yookiin immoo intelligent system onni kan isaan waa baratan maaraate jechuudha, data irraa jechuudha. Data kennineefiiti, dataatiin barsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo bilbila kana feesiitiin cufeera ta'e yookiin immoo fuula kootiin otoo cufeera ta'e fuula kiyyaan maal gochuu danda'a jechuudha, banuu danda'a jechuudha. Garuu fuula kiyyaan banuu fi bilbila kana maal gochuun qaba jechuudha, jalqaba bilbila kana maal barsiisuun qaba jechuudha, fuula kiyya barsiisuun qaba jechuudha. Kana jechuun fuula kiyya kenneefitaniini sanaan booda fuula kiyya barateeti maal godha jechuudha, yoo fuula kiyya ta'e
innaa bana yoo fuula biraate immoo lakkisi miti jedheeti banuu dida jechuudha. Kanaafuu maal kennineef jechuudha daataa kennineefitu barsiisne jechuudha akka inni ana ta'uu dhabu adda baafatu jechuudha. Kanaafuu sistemni akkuma nama waa baratu daataarraa waa baratee decisionii tokko mee gochuu danda'u yoo jiraate maal jennee waamna jechuudha intelligentidha yookiin immoo intelligence systemidha jennee waamuu dandeenya jechuudha. Inni taanu problem solving jedha. The next components of intelligence is problem solving, which means any systems or a computer system which able to solve a problem which needs intensive knowledge is called intelligent. Kana jechuun system maal gochuu danda'u problemi akkuma namaa furuu danda'u yookiin immoo akkuma namaa rakkoo furuu danda'u maal jennee waamuu dandeenya jechuudha intelligent jennee waamuu dandeenya yookiin immoo intelligence qaba waan kun jennee waamuu dandeenya jechuudha. The next component of intelligence is perception, which means as we know we human beings perceive our environment by using our five sense organs, which means by using our eye, by using our ear, by using our nose, by using our tongue, and by using our skin. So if the computer systems able to perceive the environment and take some actions, we can call it is intelligent. Kana jechuun akkuma beekamu dhalli namaa kan inni environment keenya perceive goonu maali jechuudha qaama miiraa shanan keenyaani. Qaamni miiraa shanan keenya suni ija, gurra, funyaan, arraba fi gogaa keenya jechuudha. Ija keenyaan ilaalleeti waa tokko goona, gurra keenyaan dhageenya, arraba keenyaan dadhabnaa, funyaan keenyaan suunfannaa, gogaa keenyaan tuttuqna jechuudha. Akkuma kana akkuma nuti ija keenya waa laallee waa murteessinu akkasuma computerri sensorii adda addaa fayyadamee maal godha jechuudha environment isaa perceive godha jechuudha. Kanaafuu computerri environment isaa perceive gochuu danda'u yookiin immoo systemni environment isaa perceive gochuu danda'u maal jennee waamna jechuudha intelligence jennee waamna jechuudha. And the last components of intelligence is linguistic or linguistic intelligence, which means if one computer system able to talk with human beings or able to understand this what we talk or human language or natural language like Afaan Oromoo, English, Amharic and so on, we can call as that system is intelligent or that system is intelligent systems. Kana jechuun computer tokko yookiin immoo computer systemiin tokko yookiin immoo robotis ta'uu danda'a yoo afaan nuti dubbannu kana afaan uumama programming language otoo hin taane human language yookiin immoo afaan uumama dubbachaa jiru kana fakkeenyaaf afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Ingiliffaa ta'uu danda'a, afaan Amaariffaa ta'uu danda'a, afaan Guraagee ta'uu danda'a, afaan Arabaa ta'uu danda'a. Afaan kana understand godhee yoo inni na waliin communicate gochuu danda'a ta'e yookiin immoo maashinii biraa waliin afaan uumama kanaan communicate gochuu danda'a ta'e maashina sana yookiin immoo device sana yookiin immoo computer system sana maal jechuu dandeenya jechuudha intelligent jechuu dandeenya jechuudha. So these are some of the components of component of intelligence. So if the computers or systems have ability to reason, ability to learn, ability to solve the problems and perceive the environments and have a knowledge of linguistic, we can say it is called intelligent systems, or we can say computer yookiin immoo computer systemin yookiin maashinni reason gochuu danda'u, learn gochuu danda'u, rakkoo furuu danda'u, akkasumas immoo environment isaa perceive gochuu danda'u, akkasumas kan afaan danda'u yoo ta'e maal jennee waamuu dandeenya jechuudha it is called artificial intelligence jennee waamuu dandeenya yookiin immoo systemni suni intelligence qaba jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. And the next one is artificial intelligence systems. As we know, system is nothing but is a group of components that are working and interacting together in order to what? In order to achieve one common goal. So artificial intelligence also have systems in which the system of artificial intelligence contains two things. Those are agent and its environment. When you say agent can be human beings or agent can be a robot. Anything that can perceive its environment through sensors and act upon the environment through effectors, which means if we take human as agents, human can perceive its environment by using sense organs, eye, ear, and so on. And if we take a robot as agents, a robot can perceive its environment by using different sensors, and act upon that environment by using different effectors. For example, if we see this diagram, here we have environment. This environment is one of the components of artificial intelligence systems. Then we have also what? Agents, in which the agent can be robot and humans. In this case, or in this scenario, our agent is what? Our agent is this robot. This robot is regarded as agent. So we have agent and environments, and these agents or this robot can perceive the environment by using what? By using different sensors.
After perceiving the environment, this sensor can take actions by using what? By using effectors, in which the effectors of these sensors can be leg or hands of this robot. Kana jechuun artificial intelligence system gaafa jennu component lama of keessaa qaba. Inni tokko agent dha, inni lammaffaa environment dha. Agent gaafa jennu nama ta'uu danda'a, akkasumas immoo robot ta'uu danda'a. Environment immoo environment dha, naannoo suma jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf namni kan inni environment isaa yookiin immoo naannoo isaatii waa perceive godhu maal isaatiin jenneerra, qaama miiraa isaatiin jenneerra, ijaan, gurraan, funyaaniin, arrabaan jenneerra. Robotiin immoo kan inni environment isaa perceive godhu maaliitiin jechuudha? Sensoriitiin jechuudha. Sensorii fayyadameetu environment isaa perceive godha jechuudha. Sana booda erga sensorii isaa ta'u qaama miiraas fayyadamnee erga environment perceive goonee booda actionii ta'e fudhannaa jechuudha. Actionii ta'e fudhannaa jechuudha. Actionii kan fudhannu immoo maaliin jechuudha? Effectoriitiin jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu otoo namni waa tokko nutti darbate sanaan booda maal goona jechuudha? Yeroo nutti darbatu yookiin ija keenyaan argina yookiin immoo gurra keenyaan dhageenya jechuudha. Sanaan booda yoo ija keenyaan argine yookiin immoo gurra keenyaan dhageenye, iji keenya yookiin gurri keenya kun akka maalitti nu gargaara jechuudha? Akka sensoriitti nu gargaara yookiin immoo kan environment sana perceive godhedha jechuudha. Sanaan booda maal goona? Yookiin hin fiigna yookiin gadi jenna yookiin immoo harkaan defense ofirraa gochuu dhaqna jechuudha. Yoo harkaan ofirraa deebisne harki kun maal ta'e jechuudha? Yookiin immoo yoo fiigne miilla keenyaan miilli keenya maal ta'e jechuudha? Effectoriidha jechuudha. Yookiin immoo harkaan yoo ofirraa defense goone waa nutti darbatamu sana harki keenya kun akka maalitti nu gargaara jechuudha? Akka effectoriitti nu gargaara jechuudha. Kanaaf asirraas akkuma diyaagiraamii kanarraa argitanii artificial intelligence systemiin component lama qabanneerra environment fi agentidha jenneerra. Agentiin nama yookiin robotii ta'uu danda'a jenneerra. Fakkeenyaaf asirratti robotidha jechuudha agentiin keenyi. Robotiin kun maal qabdi? Miilla qabdi, harka qabdi. Akkasumas robotiin kun sensorii of keessaa qabdi. Kan maal gootu? Kan environment ishee sense gootu jechuudha. Sanaan booda erga environment sense goote yookiin immoo waa sense goote yookiin waa dhageesse, waa ilaalte, erga waa perceive goote maal goote jechuudha? Actionii ta'e fudhatte jechuudha. Akkuma sila ani amma yoo namni waa nutti darbate sana laaluutiin yoo hin jalaa baqannaa yookiin jalaa gadi jenna yookiin defense goona akkuma jedhe sana robotiin kun illee maal goote jechuudha? Erga environment perceive goote sensorii kana erga environment perceive goote sanaan booda actionii ta'e fudhatti jechuudha. Actionii ta'e fudhatte jechuudha. Kan isheen actionii sana fudhattu immoo miilla isheetiin ta'uu danda'a, harka isheetiin ta'uu danda'a. Sun immoo maal jedhamu jechuudha? Effector jedhamu jechuudha. Effector jedhamu jechuudha. Fakkeenya biraatoon isinii kenne fakkeenyaaf amma yeroo karaarra deemnu waan adda addaa ilaalaa deemna. Ija keenyaan jechuudha. Gurra keenyaanis waan baay'ee dhagaa deemna. Akka carraa ta'e otoo namni tokko karaatti nutti dhufe sanaan booda nama sana ija keenyaan ilaalla. Nama sana yoo beekna ta'e fakkeenyaaf maal godha jechuudha? Nama sana hin dubbisna mitiire. Kan nuti dubbisnu maaliin? Yookiin ija keenyaan nyaaraan dubbisnaa yookiin harka keenyaan dubbisnaa yookiin immoo itti bu'uutiin dubbisnaa jechuudha. Kanaafuu iji keenya kun maal godha jechuudha? Kan environment sana perceive godhedha jechuudha. Yookiin immoo waan sana kan adda nuuf baasedha jechuudha. Iji keenya jalqaba ilaala sanaan booda sammuutti erga sammuun immoo analyze godheeti beekamuun beeku jedhee analyze godha. Yoo namicha kana hin beekna ta'e erga sammuun nan beeka yoo jedhe nama sana dubbisna jechuudha. Kan nuti dubbisnu harka keenyaan fakkeenyaaf yoo nuti harka keenyaan dubbisnu harka keenya akka maalitti nu gargaara jechuudha? Akka effectoriitti nu gargaara jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence system keessatti environment fi agentiin hin jiru. Environmentiin wanta ilaalamu sana wanta tuttuqamu sana jechuudha. Kan environment sana perceive godhu immoo hin jira jechuudha. Namni qaama miiraa isaatiin environment perceive godha. Computerri immoo yookiin immoo intelligence systemiin immoo sensoriitiin jechuudha. Environment isaa kan inni perceive godhu sana booda erga perceive goone yookiin immoo environment keenya erga perceive goone immoo maal godha jechuudha? Actionii ta'e fudhannaa jechuudha. Akkuma ammani yoo nama sana hin beekne ta'e hin dubbisna akkuma jedhe sana yoo hin beekne ta'e immoo bira darbinee deemna akkuma jedhe sana erga iji keenya waa argee erga gurri keenya waa dhagee erga arrabni keenya waa dhandhame erga funyaan keenya waa suunfate maal godha jechuudha? Actionii ta'e fudhannaa jechuudha. Actionii sana immoo kan fudhannu maaliin jechuudha? Effectoriitiin jechuudha. So in general we have two artificial intelligence system components in which the first one is agents and the second one is environment. The next one is a high profile example of artificial intelligences. We have so many examples of artificial intelligences. The first one is autonomous vehicles such as drones and the self-driving car, which means today we have so many autonomous vehicles. When you say autonomous, it is nothing but it is self-controlling. Autonomous means self-controlling. So there are so many self-controlling vehicles like drones and self-driving car or a car which does not need drivers. Kana jechuun bara kana vehicle yookiin immoo droonii ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a kan ofiisaa of control godhu autonomous vehicle jennee waamna. Examplein warreen akka droonii faatii warreen akka konkolaataa ofiin deemanitti jechuudha. Kanaaf bara kana konkolaataan akkasumas drooniin nama malee socho'u hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf self driving car ta'uu fudhannee self driving cariin kun ofumaa deema malee maal hin barbaadu jechuudha? Shifeera yookiin immoo nama oofu yookiin immoo nama konkolaachisu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf waan akkasii kun maal jechuudha? Fakkeenya artificial intelligence jechuudha.
The next example of artificial intelligence is a medical diagnosis, which means there are so many intelligent devices or artificial intelligent systems which are used in the area of healthy care for diagnosing the problem of the patient or the patient, which may be internal or external. Kan jechuun bara kana naannoo area healthiitti kan fayyadamnu yookiin immoo naannoo yaalaatti kan fayyadamnu maaltu jira jechuudha. Intelligent systemiin kan rakkoo nama internaalisaas ta'uu danda'a externaalis ta'uu danda'a bakka dhibama qabu yookiin immoo bakka dhukkuba qabu kan baasuu danda'u. Akkasumas immoo probleemii adda baasuu qofa otoo hin taane hanga sarjarii gochuutti yookiin immoo haga nama opereeshinii gochuutti kan gahanillee artificial intelligence systemiin yookiin immoo systemiin akkasii ni jiru jechuudha. Kanaafuu example of artificial intelligence jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. The next high profile example of artificial intelligence is creating art such as poetry, which means there are unintelligent systems which can write a film scripts and which can write poetry. Kana jechuun bara kana computer systemiin yookiin immoo intelligent systemiin kan walaloo barreessuu danda'an akkasumas immoo kan filmii barreessuu danda'an ni jiru jechuudha. The best example of intelligent system which can create artists or which can write script for a film is a Benjamin systems. Kana jechuun Benjamin systemiin yookiin immoo Benjamin artificial intelligence intelligent systemii ta'ee kan maal godhu jechuudha. Akkuma nama scriptii filmii kan barreessu ni jira jechuudha. Kana YouTube irra galtanii check gochuu dandeessu jechuudha. So there are intelligent system which can create or which can write scripts as human beings. And the next high profile example of artificial intelligence is proving mathematical theorems, which means there is a system or intelligent system which can prove complex mathematical theorem as human beings. The best example is logic theorist systems or logic theorist intelligent systems. Kana jechuun akkuma nama mathematical theorem kan prove godhan intelligent system ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf logic theorist kan jedhamu intelligent system akkasii kuni maal gochuu danda'a jechuudha. Mathematical theorem prove gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf theorota 52 kennamee fi theory 52 keessaa 38 karaa sirrii kan prove gochuu danda'edha jechuudha logic theoristiin kuni. So a device or a system which can prove mathematical theorem is also considered as high profile example of artificial intelligence. The next example of artificial intelligence is playing a game like chess and Go, which means there is an intelligent systems or intelligent device which plays a game like chess and Go with human beings and with machines and able to win what? A professional persons or expert persons. Kana jechuun artificial intelligence yookiin immoo intelligent system kan geemii taphatan illee ni jiru. Geemii kanneen akka chessii fi Go jechuudha. Geemii kana taphatanii maal gochuu danda'u jechuudha. Nama expert ta'e yookiin immoo nama area sanatti professional ta'e illee kan mo'an illee ni jiru jechuudha. Kanaaf warreen akkasii kana warreen geemii nama faana taphatan yookiin immoo maashina faana taphatan nama mo'uu danda'an maal jennee waamuu dandeenya jechuudha. Intelligent system jechuu dandeenya yookiin immoo fakkeenya artificial intelligence goonee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. The next example of artificial intelligence is search engine. The best example of search engine is Google. Akkuma hundi keenya beeknu Googlein fakkeenya artificial intelligence iti maaltu artificial intelligence godhe yoo jettani. For example yoo nuti waa tokko internet irra gallee waa search goonu Google irratti jechuudha. Waan nuti barbaannu sana database adda addaa irratti guureeti maal godhe nu baasa jechuudha. Retrieve godhe nu baasa jechuudha. Kun intelligence jechiisuu ni danda'a. Kana qofa miti akkasumas maal godhe jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa nuti waa barreessinu yoo nuti dogoggorre fakkeenyaaf what's artificial intelligence jechuu barbaanne yoo qubee wayii dogoggorre kana jechuu barbaadde jedheeti maal nu godha jechuudha. Suggest nu godha jechuudha. Kunillee maal isaa ibsa jechuudha. Intelligent ta'uusaa ibsa jechuudha. Maal jennaan nutiin assist nu gochaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo bara kana suura keenyaan akkasumas immoo sagalee keenyaan internet irra galleeti waan barbaanne search gochuu ni dandeenya jechuudha. Kunillee bu'aa maaliiti jechuudha. Bu'aa artificial intelligence jechuudha. Kana qofa miti. Fakkeenyaaf otoo YouTube fudhattanii YouTube irra galtanii gaafa waa ta'e barreessanii yookiin immoo viidiyoo ta'e search gootanii gaafa isin viidiyoo laaltanii viidiyoo sana fakkaatu maal godha jechuudha. Recommend isin godha yookiin immoo isiniif fida jechuudha. Akkasumas sana cuftanii yeroo baatan yeroo lammaffaa yookiin immoo yeroo biraa yoo deebitanii YouTube seentanii history keessanii yookiin immoo seenaa keessan kan sin duraan search gochaa turtan irratti hundaa'uutiin maal godha jechuudha. Viidiyoo haaraa yookiin immoo viidiyoo isa sin duraan ilaaltan fakkaatu recommend isin godha jechuudha. Kunillee maal jechuudha. Googlein yookiin immoo YouTubein artificial intelligence kan akka qabu yookiin immoo akka intelligent ta'e nutti himachuudha. Kanaafuu gabaabumatti search engine intelligent system yookiin immoo artificial intelligence jennee waamuu ni dandeenya yookiin immoo akka artificial intelligence itti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. The next high profile example of artificial intelligence is online assistance, or we can call
as a digital assistant. So currently there are so many online assistant or digital assistant which can understand human language or which can talk with human and they help human beings like Siri, Cortana, Google Assistant, Google Now, Chatbot, and so on are some of the online assistants or digital assistants which may help users or which may help or assist human beings. Kana jechuun bara kana digital assistant yookiin immoo online assistant kan nama waa assist godhani ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Siri waan jedhamu jira. Siriin kuni intelligence system ta'e kan inni hojjetu Apple irratti, iPhone yookiin immoo iPad irratti hojjeta jechuudha. Bilbila Android biraa irratti immoo dur Google Now jedhama ture, amma Google Assistant kan jedhamu ni jira jechuudha. Kanaafuu isheetti bu'uutiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Bilbila keenya banachuu dandeenya, cufuu dandeenya, waan barbaanne kaameraa banuu dandeenya, flash light isa banuu dandeenya, internetii banuu dandeenya, internet irratti waan barbaanne search gochuu dandeenya, waan feene gochuu dandeenya jechuudha. Maal fayyadamne digital assistant kana fayyadamne afaan keenya yookiin immoo haasaa keenya understand gochuutiin waan nuti ajajne nuuf goote jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Android phone qabdanii yookiin immoo bilbila smartphone yoo qabaattanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Kunoo gidduu isheerra bakka circle jirtu sanatti bu'uutiin yookiin immoo qabdanii teessu sanaan booda maal sinii baasa jechuudha. Kunoo maal sin gargaaru kan jettu hin dhufti Google Assistant jechuudha. Google Assistant sanatti haasa'uutiin waan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma bilbila kanaan hamman kan harkisee as kanaan hagan baatirii isaa banu yookiin immoo hagan ibsaa isaa banu Google Assistant kanaanii open flashlight for me jedheni nan ishee ajaja afaan Ingiliffaan jechuudha. Kan isheen dandeessu afaan Ingiliffaa waan taateef afaan Ingiliffaa kanatti dubbadha. Sanaan booda flashlight kiyya yookiin immoo ibsaa kiyya na bante jechuudha. Naa cufsi jedheen cufsiisa jechuudha. Mee ilaalame jalqaba nammasiisa. Kanaaf kunoo shitti kana circletti kana qabeen taa'a dhufteetti. Hi, please open flashlight for me. Ilaala banaa jira jechuudha. Turning flashlight on. Wow, that's amazing. Flashlight. Kuno oto asii tuttuqin flashlight na bane jedhee waan matti dubbadhe qofa flashlight na bante jechuudha. Amma immoo cufsiisuu waan barbaade maal gochuu danda'a jechuudha. Kuno amma banaa jira. Please close flashlight jedheetti jechuudha. Hi, please close flashlight. Turning flashlight off. Wow, turning flashlight jetteeti maal gote jechuudha. Flashlight bilbila kiyyarraati naa cufte jechuudha. Kana qofa miti. Akkasumas fakkeenyaaf otoo nama kaameraa banuu barbaade akkattiin kan harkiseetanii nagan kaameraa bira ga'ee kaameraa bilbila kiyyarraa kana banu maal gochuu danda'a jechuudha. Google Assistant kana fayyadameeni kaameraa naa bane open kaameraa jedhee yookiin immoo selfie kaameraa jedheen akka isheen selfie kaameraa naa bantu gochuu danda'a jechuudha. Ammallee akkuma maan godha. Hi, please open selfie camera for me. All right, get ready. Argitan miti kun akkattiin selfie kaameraa naa bantee jechuudha itti muutiin jechuudha. Haala kanaan banachuu dandeessu waan barbaadan ajajuu dandeessu jechuudha. Example ishee dhumaa tokkoon sinii dabalame. Fakkeenyaaf waas computer jedheetanii hiikaa computer natti mi jedhee ton gaafa dhellee hiikaa computer Google irra seente search gootee naa fidde jechuudha. Waas computer. This is the definition of computer. An electronic device for storing and processing data, typically in binary form, according to instructions given to it in a variable program. Argitan miti kun baay'ee nama dhiba. Waas computer jedheen gaafadhe sanaan booda maal goote jechuudha. Google irra seenteeti hiikaa computeraa barbaadde fiddeeti sanaan booda immoo fiduu qofa ton taane sagaleetiin illee computer jechuun akkas jettee hiikaa sanatti himte jechuudha. Kanaafuu online assistantiin akka kana ni jiru jechuudha. Isheen amma sin agarsiisaa ture maal jedhamte jechuudha. Google Assistant jedhama. Bilbila Android kamerattuu ni hojjeta. Yoo garuu bilbilli keessanii iPhone yookiin immoo iPad ta'e immoo maal gootu jechuudha. Siri kana fayyadamuutiin intelligence systemiin Siri jedhamtu jirti. Siri sana fayyadamuutiin waan barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu intelligence systemiin akkasiillee amma gabaarra ni jiru jechuudha. Kan nama assist godhan yookiin immoo kan nama gargaaran jechuudha. Akkasumas immoo desktop irratti yookiin immoo laptop irratti illee systemni Cortana jedhamtu jirti kan Microsoft jechuudha. Cortana sana banuu fi mallattoo window fi caa qabdanii waan barbaadan itti dubbachuutiin waan barbaadde isinii banti waan barbaadde isinii cufti jechuudha. Kanaafuu intelligence systemiin akkasiillee artificial intelligence yookiin immoo artificial intelligence jedhameetu beekama yookiin immoo waamama jechuudha. The next example of artificial intelligence is image recognitions in photographs, which means there are systems which uses computer vision to what? To recognize a photo or a picture or image. Kana jechuun bara kana system ni maal godhun jira jechuudha. Computer vision ni kan suura recognize godhu eenyu miti jedhee kan recognize godhun jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma face recognition ni example image recognition ta'uu danda'a. Kun akkuma bilbila kana argitan fakkeenyaaf bilbilli kiyya kuni lock ta'eera yookiin immoo cufameera. Bilbila kana banuu fi yoo barbaade pattern as jirra jiru kanatti
guutuutiin banuu nan danda'a. Yoo barbaade immoo ashaaraa kanaan banuu nan danda'a. Yoo barbaade immoo fuula kiyyaan banuu nan danda'a jechuudha. Mee fuula kiyyaan banee sin agarsiisaati. Sunichi example maal jechuudha? Example image recognition jechuudha. Face recognition example image recognition jechuudha. Kun akkuma argitanii cufaa jira jechuudha. Cufaa jira. Mee fuula kiyyatti qabeetaniin bana. Kun baneera jechuudha bilbila kiyya kana. Kanaafuu moobaayilli kun intelligence system kan face recognize godhu of keessaa ni qaba jechuudha. Kana jechuun jalqaba face kiyyan kennaafi yookiin immoo fuula kiyyan kennaafi sanaan booda yeroo biraa yoo ittiin banuu barbaade fuula kiyya kana sana waliin compare gochuutiin yoo isa ta'e innaa bana yoo isa ta'u baate immoo maal godha jechuudha. Simiti jedheeti hin banu jechuudha. Kanaafuu face recognition example image recognition jechuudha. Namni kan inni waa adda baasu ilaaleetu jechuudha. Ijaan ilaaleetu adda baasna. Akkasumas immoo kompiitarri immoo sensorii ni qaba jechuudha. Yookiin immoo bifa kaameraatiin sensoriin hin jirti. Isheetu nama sana ilaaluutiin isa immoo samiti jedhee kan recognize godhuun jira jechuudha. Akkasumas pilaatfoormiin adda addaa bara kana maal fayyadamaa jiru? Face recognition fayyadamu. Fakkeenyaaf Facebookii ni beektu jedhee yaada. Facebookiin konseptii face recognition kana yookiin immoo image recognition kana ni fayyadama. Akkam godha? Fakkeenyaaf gaafa nuti suuraa nama waliin kaane post gochuuf jennu maal jedha? Namicha kana taag godhi abbaan suura kana namicha kanadha jedheeti maqaa isaa nuuf fida jechuudha. Ofuma isaa otoo nuti hin baasin jechuudha. Akkasumas immoo nama biraa faana suura kaane namni biraan suni otoo suura keenya Facebook irratti gadhiise suura keenya adda baasuutiin yookiin immoo recognize gochuutiin maal jedha jechuudha? Notification nuuf erga jechuudha. Namni wayii suura kee gadhiisaa jira simoo simiti jedheetu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni baay'een kanneen akka Facebookii, kanneen akka Instagramii baay'een isaanii maal fayyadamu jechuudha? Image recognition ni fayyadamu jechuudha. Especially area security irratti yookiin immoo surveillance irratti ni fayyadamna image recognition kana jechuudha. Kanaaf image recognition kun yookiin immoo face recognition kun example artificial intelligence keessaa isa tokkodha jechuudha. The next example of artificial intelligence is spam filtering. So spam filtering is a system or intelligence system which filters whether the email sent to us is unwanted or spam or not spam. Kana jechuun fakkeenyaaf messaging karaa email yookiin immoo karaa gmail gaafa nu ergamu messaging suni spam yookiin immoo unwanted dha yookiin immoo unwanted miti jedhee kan categorize nu godhu yookiin immoo kan nuuf kaa'u spam filter kan godhu hin jira jechuudha. System akkasii hin jira jechuudha. Akkasumas immoo maal godha jechuudha? Email nu ergame yookiin immoo message nu ergame categorize godhee kaa'a jechuudha. Kana jechuun primary jedha. Lammaffaa immoo social jedhee kaa'a jechuudha. Kana jechuun yoo Facebookiin keenya fi emailiin keenya walitti hidhamee ta'e waan Facebook irratti like godhame, waan comment godhame, waan adda addaa kana maal godha jechuudha? Karaa email keenya nu erga garuu maal jala kaa'a jechuudha? Social jala kaa'a jechuudha. Twitteris maalis akkasuma jechuudha. TikTok illee akkasuma jechuudha. Akkasumas immoo dhaabbanni promotionii hojjetan yookiin immoo kan promote godhanii advertisementiin adda addaa yoo nutti ergamallee maal godha jechuudha? Advertisement jedhee sanallee qofaatti categorize godhee kaa'a jechuudha. Kanaafuu gaafa ergaan karaa email nu ergamu yookiin primary dha yookiin social dha yookiin immoo advertise dha jedheeti maal godha jechuudha? Categorize godhee nu kaa'a jechuudha. Akkasumas immoo bara kana maaltu barameera karaa email computer attack gochuun yookiin immoo hackeroonni linkii wayii yookiin immoo faayila wayii karaa email nutti erguutiin sanaan booda yoo nuti email sana banne linkii sanarratti buunu yookiin immoo faayila sana bannu waa hack nu godhu yookiin immoo computer keenya attack gochuu ni danda'u jechuudha. Kanallee kan filter godhu maalintu jira jechuudha? Yookiin immoo spamii kana kan filter godhu system ni jira jechuudha. Kanaafuu spam filtering is also another example of or best example of high profile artificial intelligence. The next example of artificial intelligence is prediction of judicial decisions and targeting. Kana jechuun akkuma abukaatoon tokko waa'ee seeraa nama gorsu yookiin immoo waa predict godhu sistemni akka abukaatootti nama gorsu waa predict godhu yookiin immoo akkas godhe akkasin godhin jedhee nutti mullee hin jira jechuudha. Kanaafuu warra akkasiillee intelligent system jennee waamna jechuudha. The next example of artificial intelligence is online advertisement. Fakkeenyaaf amma product ta'e otoo beeksifachuu barbaanne karaa social medias ta'uu danda'a karaa platformii kamuu haa ta'u yoo waa beeksifachuu barbaanne waan sun akka audiensii keenya bira nu ga'uu ni barbaanna jechuudha. Kanaafuu intelligent systemoonni maal godhan jiru jechuudha? Nama waan sana barbaadutti recommend gochuutiin akka audiensii sana bira ga'u kan godhan ni jiru jechuudha. Kana jechuun kan namni search godhe irratti hundaa'anii ta'uu danda'a. Beeksisni kun nama kana bira ga'uu qaba. Yoo nama kana bira ga'e gaarii ta'a yookiin immoo yoo beeksisni kun eenyu bira irra ga'e dhaabbanni kun fayyadamaa ta'a kan jedhu analyze godhanii filma isaanii jechuudha. Maal godhu jechuudha? Beeksisa sana gara ergamuu qabutti kan ergan yookiin immoo kan advertise godhanillee systemoon akkasiillee ni jiru jechuudha. So in general these are some example of artificial intelligence.
And here in this slide we can get a difference between deep learning, machine learning and artificial intelligence. Machine learning is nothing but is a fundamental concept of artificial intelligence, or is a fundamental or it's a backbone of artificial intelligence, which means as we know the main goal of artificial intelligence is creating a system which is intelligent, or creating intelligent systems. But to create intelligent systems or a system which can behave like human beings or artificial intelligent systems, we need what? We need a machine learning, because a machine learning teaches machine to be what? To be intelligent. Kanachuni kayon artificial intelligent system akka namatti act gochuu danda'u, akka namatti waa furuu danda'u, yookiin immoo akka namatti problem furuu danda'u hojjechuudha jenneerra. Kan hojjechuuf immoo maal barbaada jechuudha? Artificial intelligence kuni machine learning barbaada jechuudha. Akkuma daa'imni xiqqooni gaafa dhalattu afaanis ta'e waan hundumayyuu naannoo isheerraa akkasumas maatii isheerraa waa barattu, sistema tokkollee intelligent gochuuf yookiin immoo akka namaatti akka inni behave godhu gochuuf machine learning jiraachuu qaba jechuudha. Maal jennaani kan machine akka inni intelligent ta'u kan godhu machine learning jechuudha. We have different types of machine learning. For example, there is supervised machine learning, unsupervised machine learning and semi supervised machine learning. Kana jechuuni gosti machine learning immoo gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa tokko supervised machine learning dha. Kana jechuuni gaaffii sin kenninaafi deebii sin kenninaafi sanaan booda maal godhu jechuudha. Yeroo biraa gaaffii kennineefitu sistema sana yookiin immoo maashina sana madaala jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo timaatima tokko dhukkuba qabaachuuf dhabuusaa maashina wayitiin yookiin immoo sistemii wayitiin adda baasuu barbaanne maal gochuu qabna jechuudha. Sistema keenya sana yookiin immoo maashina sana barsiisuu qabna jechuudha. Akkam goone barsiisna? Timaatima suura kaasneeti kenninaaf jechuudha. Kana jechuun maal goona jechuudha? Kun timaatima dhukkuba qabudha. Kun immoo timaatima dhukkuba hin qabnedha jenneeti sistema kana barsiisna jechuudha. Sanaan booda erga sistema kana barsiisnee booda yeroo biraa maal goona jechuudha? Timaatima haaraa tokkotti kennineeti timaatimni kun dhukkuba qaba moo dhukkuba hin qabu jennee gaafannaa jechuudha. Kuni maal jedhama jechuudha? Supervised machine learning jedhama jechuudha. Kanaafuu supervisioniin hin jira jechuudha, yookiin immoo jalqaba deebisaa afaan maashinii sana barsiisna jechuudha. Kun timaatima dhukkuba qabudha, kun timaatima dhukkuba hin qabne dhanneeti aannutti goone yookiin immoo taaggooneeti maashina sana barsiisna jechuudha. Unsupervised machine learning keessatti immoo akkamidha? Fakkeenyaaf timaatimuu kanarratti otoo timaatima kana dhukkuba qabamuu hin qabu jennee predict gochuu barbaanne akkasa supervised machine learning gaaffii fi deebii isaatti hin kenninu maal godha jechuudha? Timaatimuu qofa kenneefiitu dhukkuba qabamuu hin qabu jennee gaafannaa jechuudha. Malee jalqaba kun dhukkuba qaba, kun dhukkuba hin qabu jennee waan nuti barsiisnu hin jiru jechuudha. Kana jechuuni maashinii matu yookiin immoo algoritmii matu ofumasaa paaternii ofumasaa baaseeti, ofumasaa barateeti timaatimni kun dhukkuba qaba, timaatimni kun immoo dhukkuba hin qabu jedheetu nu baasaa jechuudha. There is no supervision in case of unsupervised machine learning, yookiin immoo kan barsiisu hin jiru jechuudha, ofumasaa barata jechuudha. Inni biraan immoo semi supervised machine learning jedhama. Kana jechuun immoo partialiin supervisioniin jira, partialiin immoo supervisioniin hin jiru jechuudha. Kana jechuuni walakkaa daataa keenya maal goona jechuudha? Walakkaa timaatima kun dhukkuba qaba, kun dhukkuba hin qabu jennee itti ilaanna. Walakkaa isaa immoo callisnee maal goona jechuudha? Sistema keenyatti yookiin immoo maashina keenyaaf ilaanna. Sanaan booda algoritmoonni fi isaanii maal goona jechuudha? Learni godhaniiti yeroo biraa yoo nuti timaatima haaraatti kenninu kun dhukkuba qaba, kun dhukkuba hin qabu jedhaniiti nutti himuu danda'u jechuudha. Kanaafuu intelligent systemii tokko hojjechuuf yookiin immoo artificial intelligence tokko hojjechuu fi maal barbaanna jechuudha? Machine learning barbaanna jechuudha. Machine learning immoo maal jechuudha? Daataa nuti kenninuuf irraati barateeti problemii ta'e nuuf fura yookiin immoo decisionii ta'e yookiin immoo murtoo ta'e nuuf dabarsa jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence fi machine learning akka lafee dugdaati jechuudha. Artificial intelligence yaaduu hin dandeenyu machine learning malee jechuudha. There is also deep learning. Deep learning means a field of neural network with several hidden layers, which means it is one of subfield of machine learning or example of machine learning, which is based on artificial neural networks which have several hidden layers. Kana jechuun immoo deep learning in example maal jechuudha? Example machine learning iti jechuudha. Machine learning jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma graph kanarraa argitanii, as you can see from this diagram, there is a deep learning. Deep learning is a subfield of machine learning and machine learning is a subfield of artificial intelligence. Kana jechuuni kun akkuma argitanii artificial intelligence in broader term dha. Isa jala maaltu jira? Machine learning ni jira. Machine learning immoo algoritmii baay'ee of jalaa qaba. Isaan keessaati deep learning tokko jechuudha. But deep learning is state of art jechuudha, yookiin immoo gosa machine learning ta'eeti kan daataa baay'ee barbaaduutiin akkuma maqaan isaa ibsu deeply barsiisa jechuudha. Gaafa waa barsiisu yookiin maashina sana akka inni intelligent ta'u gaafa barsiisu deeply barsiisaa jechuudha. Kan inni barbaadullee daataa baay'ee barbaada jechuudha. Kana jechuuni fakkeenyaaf namni tokko haguma barachaa deemu, haguma dubbisaa deemu, haguma qo'achaa deemu maal ta'a deema jechuudha. Sammuu isaa bal'achaa deema yookiin immoo understanding isaa baay'ee dabalaa deema jechuudha. Yookiin immoo dandeettii problems furuu isaa dabalaa deema jechuudha. Akkuma kana the same is true here in deep learning. Kana jechuuni deep learning kun daataa baay'ee nurraa barbaada jechuudha. Daataa baay'ee nurraa fudhachuutiin yoo nuti daataa baay'ee kenninee fi daataa sanarraa barachuutiin deebii yookiin immoo problemii salphaatti nuuf furuu danda'a yookiin immoo decisionii tokko seeraan make nu gochuu ni danda'a jechuudha. So
deep learning is a subfield of machine learning is subfield of artificial intelligence. The next one is need of artificial intelligence. So why we need artificial intelligence? We need artificial intelligence to what? To create expert systems. The main goal of artificial intelligence is to create expert systems that exhibit the intelligent behavior with capability to learn, demonstrate, explain, advise, and so on. So the first main goal of artificial intelligence is to create a systems or expert system that behave like human beings, or that can learn, that can demonstrate, that can explain, and that can advise users. And the second need of artificial intelligence is helping machine to find a solution to complex problem like human do, applying them as algorithms in a computer-friendly manner, which means creating a machine or a device or intelligent system which can solve a problem which need intensive knowledge as human do. Barbaachisummaa artificial intelligence jechuudha. Need of artificial intelligence jechuuni. Artificial intelligence kun kan inni barbaachisee fi maaliif jechuudha? To create what? To create expert systems jedha. Yookiin immoo systemii akka nama ogeessa ta'e yookiin immoo akka nama expert ta'e hojjechuudha jechuudha. System expert ta'e jechuun immoo kan reason gochuu danda'u, kan barachuu danda'u, kan demonstrate gochuu danda'u, kan explain gochuu danda'u, kan nama gorsuu danda'u hojjechuudha jechuudha. Kaayyoon artificial intelligence inni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo finding a solution to complex problem jedha. Kana jechuun akkuma namni problemii solve godhu artificial intelligence illee maal jechuudha? Kan inni hojjetamu problemii solve gochuuf jechuudha yookiin immoo rakkoo furuuf jechuudha kan inni hojjetamu. Kanaafuu we need artificial intelligence to create expert system, and we need artificial intelligence to help a machine to find or to solve a complex problem like a human do. Kanaafuu warreen kanaaf artificial intelligence barbaaduu ni dandeenya jechuudha. And these are goal of artificial intelligence. Inni kun immoo goolii artificial intelligence jedha yookiin immoo kaayyoo artificial intelligence jedha. Isaan keessaa inni jalqaba replicate human intelligence jedha jechuudha. Kana jechuun sammuu namaa yookiin immoo intelligence namaa copy gochuu jechuudha. Namni intelligence guddaa qaba. Kanaafuu intelligence namaa kana copy godhati maal godha jechuudha? Akka maashinni illee intelligence akkasii kana qabaatu gochuu jechuudha yookiin immoo akkuma namaa akka problem solve godhu akkuma namaa akka waa baratu gochuudha jechuudha kaayyoon artificial intelligence inni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaa or the second one is to solve knowledge intensive tasks or to solve a problem which needs knowledge intensive. Kana jechuun problemii yookiin immoo rakkoo knowledge guddaati yookiin immoo beekumsa guddaatiin malee hiikamuu hin dandeenye hiikuudha jechuudha. Akkuma namni tokko problemii hiiku inni illee maal gochuudha jechuudha? Problemii hiikuudha jechuudha kaayyoon isaa inni biraan. The next goal of artificial intelligence is an intelligent connection of perception and action, which means creating a good connection between perception and actions. Kana jechuun immoo akkuma sila dubbanne sana namni kan inni perceive godhu miira isaatiin jenneerra yookiin immoo sense orgaaniitiin jenneerra akkuma sana intelligent devicein immoo yookiin immoo intelligent systemin immoo yookiin immoo robootonni immoo sensoriitiin jechuudha kan isaan environment isaanii perceive godhan jechuudha. Perceptionii kanaa fi actionii gidduu immoo hariiroon guddaa yookiin immoo connectioning guddaan yookiin immoo connectioning gaariin jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf silammanii bilbila kana fuula kiyyaan baneen ture. Kanaafuu fuula kiyyaan banuu fi maal gochuu qaba jechuudha? Systemni yookiin immoo mobaayilii kana keessa kan jiru intelligent system yookiin sensoriin as keessa jiru suni maal gochuu qaba jechuudha? Jalqaba fuula kiyya ilaaluu qaba jechuudha. Fuula kiyya gaafa ilaalu maal jenna jechuudha? Perception jenna yookiin immoo perceive gochaa jira jechuudha. Erga perceive godhee maal gochuu qaba? Actionii fudhachuu qaba. Actionii inni fudhatu lamadha. Yookiin innaa bana. Yoo ana ta'e innaa bana. Yoo ana miti immoo mobaayilii kana banuu dhiisaa jechuudha. Inni immoo maal jedhama jechuudha? Actioniidha jechuudha. Kanaafuu there should be intelligent connection between perception and actions. Actionii fi perceptionii gidduu hariiroon guddaan jiraachuu qaba jechuudha. So creating intelligent connection between perception and action is also one of the goal of artificial intelligence. And the next goal of artificial intelligence is building a machine which can perform tasks that require human intelligence, which means developing systems or computer system which can help human beings and which can solve different problems. Kana jechuun kaayyoon artificial intelligence inni biraan immoo maal jechuudha? System yookiin immoo maashinii akka namaatti waa hojjechuu danda'u, akka namaatti waa problem solve gochuu danda'u hojjechuudha jechuudha yookiin immoo hojii sammuu namaa barbaadu kan hojjechuu danda'u hojjechuudha jechuudha gooliin artificial intelligence inni biraan jechuudha. And the last goal of artificial intelligence is creating some system which can exhibit intelligent behavior, learn new things by self. Gooliin artificial intelligence inni dhumamu maal jechuudha? Intelligent systemii kan maal godhu jechuudha? Kan ofuma isaa of control godhu yookiin immoo autonomous ta'e hojjechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf akka self driving car, droonii adda addaa ta'uu danda'a. Kanaafuu warreen akka kana kan ofii isaanii of control godhan yookiin immoo human intervention kan hin barbaanne hojjechuudha jechuudha kaayyoon artificial intelligence inni biraan. So these are some of the goal of artificial intelligence. Kanaafuu gabaabumatti warreen asirratti listi ta'an kuni maal jechuudha? Kaayyoo yookiin immoo goolii artificial intelligence jechuudha.
And the next one is disciplines contributing to artificial intelligence. As we know, artificial intelligence is multidisciplinary fields, and some of the field which contribute for artificial intelligence includes mathematics, philosophy, psychology, biology, statistics, neural science or neuron science, philosophy, computer science, sociology, mathematics, and so on. Kanaafuu system artificial ta'e hojjechuuni hojii warra computer science qofatu hin taane discipline yookiin immoo departmentii baay'ee barbaadachuudha. For example, if we take biology, as we know, biology deals about what, or study about living and non-living things. Kana jechuun biology ni waa'ee lubbuu qabeeyyii fi waa'ee lubbuu maleeyyii qoratachuudha. Isaan keessaa namni tokkodha jechuudha. Kanaafuu akkatti namni yaadu, akkamittiin akka namni waa perceive godhu kan qoratu biologyidha. Kana beekne jennaani akkamitti akka namni waa tokko yaadu, akkamitti akka namni waa perceive godhu, akkamitti akka namni waa ilaalu, akkamitti akka namni waa dhaga'u beekuu yoo barbaanne warra kan barbaanne jechuudha. Departmentii warra biology barbaanna jechuudha. So waan namni godhu kana jechuunis akkatti namni waa tokko, akkamitti akka namni waa dubbatu, akkamitti akka namni waa dhaga'u, akkamitti akka namni waa argu kana yoo computer barsiisuu barbaanne yookiin immoo intelligent system tokko barsiisuu barbaanne warra departmentii biology barbaanna jechuudha. Kanaafuu biology artificial intelligence hojjechuu keessatti maal qabachuudha? Gahee guddaa qabachuudha. The next one is neuron sciences. As we know, biological neuron is responsible for carrying information throughout our body. Kana jechuuni akkuma beekamu neuronini hojiinsa yookiin immoo responsibility isaa maal jechuudha? Informationii qaama keenya fi sammuu keenya gidduu deddeebisuudha jechuudha. Qaama keenya keessatti ta'uu danda'a, alattis ta'uu danda'a, maaltu akka ta'aa jiru kan informationii deddeebisuu jechuudha. Neuronii jechuudha. Kanaafuu waa'ee neuron kanaa yoo beekne concept sanaani device yookiin immoo intelligent device hojjechuu dandeenya yookiin immoo neuronii yookiin biological neuroniin sun akkatti hojjetu yoo barre waan sana gara kompiyuteraatti maappii gochuu dandeenya yookiin immoo kompiyuterris akkasitti akka inni hojjetu gochuu dandeenya jechuudha. Kana gochuuf immoo maal barbaanna jechuudha? Warra neuron science yookiin immoo warra discipline kana barbaanna jechuudha. The next field of study or department which contribute for artificial intelligence is psychology. As we know, psychology studies about what? Psychology studies about internal mental process of human mind, including memory, attentions, and perceptions. Kana jechuun internaliin sammuu keenya akkamittiin akka hojjetu waa'ee memory, waa'ee perception akkasumas waa'ee attention keenya warri qoratanii warra psychology jechuudha. So if we know the internal mental process of human mind, we can easily map that things to computers. Kana jechuun yoo akkamitti akka keessoon sammuu namaa hojjetu yoo barre yookiin immoo akkamitti akka namni yaadu, akkamitti akka namni waa yaadatu, akkamitti akka namni waa attention kennu yoo barre yookiin immoo internal mental process namaa yoo barre computerri akka sanaa akka ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Kana gochuuf garuu maal barbaanna jechuudha? Warra departmentii psychology yookiin immoo discipline psychology barbaanna jechuudha. The next discipline contributing for artificial intelligence is computer science. As we know, computer science takes a line share for this artificial intelligences. Kana jechuun artificial intelligence kana hojjechuu fi warra computer science fi computer science related departmentiin gahee leencaa qabu jechuudha. Maal jennaani? Computer systemiin tokko maal barbaada? Hardware fi software barbaada miti. Software sana kana hojjetu yookiin immoo akka hardware ni functional ta'u kan godhu yookiin immoo software sana kana hojjetu warra kamidha jechuudha? Warra computer science fi computer science related department waan ta'eef kanaafuu warra computer science fi computer science related departmentiin as keessatti gahee guddaa qabu yookiin artificial intelligence kana hojjechuuf gahee guddaa qabu jechuudha. The next discipline contributing for artificial intelligence is sociology. Sociology, as we know, sociology studies about human social relationships, culture, and so on. Warri sociology immoo namni akkamittiin akka nama faana jiraatu waa'ee social life akkasumas immoo waa'ee culture fi kanneen kana fakkaatan warra qoratanidha jechuudha yookiin immoo warra qoratanidha. Kanaafuu yoo isaan hin qabaanne yookiin immoo yoo isaan jiraatan maal gochuu dandeenya jechuudha? Sistema yookiin immoo intelligent systemii yookiin immoo computer systemii kan nama waliin sociable ta'e uumuu dandeenya yookiin immoo hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun intelligent systemii culture nama namaaf kabaju akkasumas culture mataasaa qabu akkasumas immoo nama waliin social life beeku akkasumas immoo sistema biraa yookiin immoo computer systemii biraa waliin social life qabaatu hojjechuu fi maal barbaanna jechuudha? Warra departmentii sociology barbaanna jechuudha. Maal jenna? Warra sociology kana jechuudha. Intelligent device kun yookiin immoo systemiin kun akka inni warreen ammaa kana qabaatu kan gochiisu jechuudha. And the next discipline contributing for artificial intelligence is mathematics. As we know, we learn mathematics for what? For expanding our way of thinking and to solve problems or to solve a problem. So to have intelligent systems or intelligent machine which can solve problems, we need what? We need these disciplines or mathematics. Kana jechuun kaayyoon maatisii barannuu fi yeroo baay'ee maal jechuudha? Akka sammuun keenyi bal'isee yaaduuf akkasumas immoo waa biraa miti. Jireenyumti keenyu maal faana walitti hidhateera jedhee yaadanii herrega faana walitti hidhateera
jedhee yaada yookiin immoo jireenyumti keenya herregadha jechuudha. Kanaafuu yoo warri herregaa jiraatanii akkamittiin akka probleemiin solve godhamuu maal gochuu danda'u jechuudha. Koompitara barsiisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu warri mathematics illee gahee guddaa qabu jechuudha. Not only mathematics, statistics also play a great role for these artificial intelligences. For example, fakkeenyaaf amma otoo sistema waa predict godhu otoo hojjenne yookiin immoo otoo hojjechuu barbaanne fakkeenyaaf amma dhukkubsataan tokko har'a taa'ee waggaa 5 waggaa 10 booda probability dhukkuba biraatii yookiin immoo dhukkuba kaansariitii yookiin immoo dhukkuba wayii ta'eetiin qabamuu kan predict godhu otoo sistema qabaanne sistemni suni predict gochuufi yookiin immoo namni tokko har'a taa'ee waggaa 2 booda 3 booda 4 booda 5 booda dhukkuba kana qabaachuu danda'a jedhee waa predict gochuufi maaratti hundaa jechuudha daataa patientii sanaa yookiin immoo daataa nama sanaa fudhateeti sanaan booda probability fudhataa jechuudha yoo akkas ta'e akkam ta'a jedheetu calculate godha jechuudha. Kanaafuu probability kun maal jechuudha mathematics jechuudha. Dhumarratti immoo percentii kana dhukkuba kanaan qabamuu danda'a percentii kana immoo dhukkuba kanaan qabamuu danda'a jedhee gaafa kaa'ullee percentiin sunillee maal jechuudha statistics jechuudha yookiin immoo lakkoofsunillee statistics faana walitti hidhata jechuudha. Precision, recall, F measure warra jennu jechuudha. Kanaafuu warri statistics illee artificial intelligence hojjechuu kana keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. So in general to create intelligent systems or to have intelligent systems we need what? We need these departments or we need these disciplines. Kanaafuu system intelligent tokko hojjedha yoo jenne dirqama warra kam haasofsiisuu qabna yookiin warra kam faana hojjechuu qabna jechuudha. Departmentota kana waliin hojjechuu qabna jechuudha. So kutaa tokkoffaa artificial intelligence yookiin immoo chapter 3 part 1 kana fakkaatu ture. Viidiyoo kana akka jaalattan viidiyoo kanarraa akka barattan abdii guddaan qaba. Akkuma beekamu paartii kana keessatti yookiin immoo kutaa kana keessatti definition artificial intelligence ilaalleerra akkasumas component artificial intelligence ilaalleerra akkasumas high profile example of artificial intelligence ilaalleerra akkasumas need of artificial intelligence fi dhumarratti discipline contributing to artificial intelligence ilaalleerra jechuudha. Kanaaf kutaa amma baranne kana keessatti yookiin immoo warra amma baranne kana keessatti gaaffii yoo qabaattan yookiin immoo waan isin hin galle yoo jiraate comment gochuutiin na gaafachuu dandeessu. Anillee gaaffii keessan isinii deebisuuf qophiidha jechuudha. Akkasumas kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaa artificial intelligence kana yeroo dhiyoo keetti qabadheen isinii dhiyaadha jechuudha. Viidiyoon part 2 part 3 fi chapteriin hafan gaafan gadhiisu akka jalqaba isin bira ga'uu barbaadan immoo YouTube kana yookiin immoo YouTube channel kana Lammishoo YouTube kana subscribe gochuu hin dagatiin jechuun barbaada. Subscribe gochuu qofa immoo hin taane mallattoon bilbilaa yookiin immoo mallattoo beeliitti gaafa buutanii sanaan booda all kan jettu yoo filattanii notification yookiin immoo gaafa viidiyoon YouTube channel kanarraa gadhiifamu hundi isaayyuu jalqaba dhufeeti isin bira gaha waan ta'eef haala kanaan akkatti irraa fayyadamtan jechuun barbaada. Akkasumas immoo yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina jechuun barbaada. Hanga kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaa artificial intelligence kanaan wal arginutti nagaannaan turaa jechuun barbaada. Baay'een isin jaalladha nagaannaaf tura.